Akkuma beekamu obboleessi keenya eebbisaa qabatoo dhukkuba ixii sabbuutiin qabamee yeroo baay'ee akka turee fi yaalamuu kan danda'u biyya alaatti ta'uu gargaarsa akka gootaniif isin gaafannee turre namoonni baay'een irratti hin hirmaanne. Garuu gareen sirna gadaa Ameerikaatti argaman har'as gargaarsa isaanii itti fufanii jiranii qarshii 374 erganii jiranii. Qarshiin sun sibira ga'e moo hin geenye jedhee eebbisaa gaafadhaa hordofaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaan dura yaamicha tokko isinii dhiyeessinee turre eebbisaa qabatoo aga ixii mataatiin qabamee yeroo dheeraa dhukkubsachaa turee jira. Kanaaf gargaarsa akka gootaniif isin gaafannee turre ijoolleen Ameerikaatti argamtan gareen sirna gadaa naannoo Waashingitan DC, Virgiiniyaa fi Meerilaanditti ka argamtan waan humna keessanii baay'ee isaa gootanii jirtanii. Qarshiin isin ergitan sun isa bira ga'uu immoo isa gaafadhaa fi haalli inni irra jiru maal akka fakkaatu isa gaafadha. Akkam jirta eebbisaa? Gooftaan haa ulfaatu. Naguma keetii amma? Naguma gooftaan haa ulfaatu. Amiin. Akkami yaalii? Yaaliin baay'ee bareeda. Naaf godhaniiranii kan irraa hafeenyaa irrumatti eegaa jira. Ka yaalii seeneetiin hin jedhee dhiyoo kana ganaa bulii 20 hin geenye. Naa kana keessatti jijjiiramni wayii hin jira. Gooftaan haa ulfaatu. Waaqayyo haa ulfaatu. Qarshiin si ga'ee jira? Qarshiin na ga'ee jira. Qarshii 374. Qarshiin 374 harka na ga'ee jira. Gooftaan Yesus Kiristoos isin haa eebbisu. Jireenyi isaanii, fayyaan isaanii kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun barbaada. Gareen kana si erge kuni garee sirna gadaa jedhama. Garee sirna gadaa Ameerikaa naannoo Virgiiniyaa, Waashingitan DC fi Meerilaanditti argamu. Kanaaf garee sirna gadaa jedhii maqaa dhahi. Ameerikaa garee sirna gadaa Ameerikaa warri jirtanii waan akkanaatu achitti biyya namaatitti jalqabuun keessanuu waan guddaadha. Gooftaan isin haa guddisu. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Jabaadhaa. Na bira ga'ee jira, gammadee jira. Baay'ee itti gammadeera. Gooftaan isin haa gammachiisu, gammadaa. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaadan. Anillee isin galateeffadhaa. Dhugaa Rabbiiti baay'ee galata qabdu. Ijoolleen gareen sirna gadaa wanti isin gootan jajabina anaafis ta'ee jira. Akkuma isin laaltan kana mataan isaa jalqabaaf baqaqsanii hodhuun godhameefii jira. Asirraa ka'ee kunoo asirraa qabatee haga asii hodhamee jira. Ixiin jalqabaa keessaa bahee jira. Garuu maal inni hin guddatamoo hin guddatu ka jedhu laallamee yaaliin isaa ammaaf asitti jalqabamee jira. Garuu